kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii waan raadiyoo Daandiyaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oduuwwan keenya guyyaadhaa akka lakkoofsa biyya keenyatti eebla 13 bara 2010 guyyaa sabti guyyaadhaa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaadhaa kan isiniif dubbisu ana bulees keessan Hamza Booranaatiin. Majlisni seeranalaa namoota barakana barakuma tokkoof dhibbaafriif soddomi sagalitti hajji godhuuf karoorfatan nama 8,000 dhaqqabu matatti qarshii 98,000 dhibba 8 akka kafalchiisu beeksise. Majlisonni seeranalaa akkuma amala isaanii hajji barakana irratti hawaasa muslimaa saamuuf hojiitti akka seenan beekameera. Haaluma kanaan namni barakana sirna hajji raawwachuu barbaadu qarshii 98,000 dhibba 8 kafalu akka qabu beeksaniiru. Qarshiin sirna hajji baraaf kafalamu qabu kun kan bara darbeerraa qarshii 20,200 kan dabale yommuu ta'u majlisni seeranalaa kun qarshii hamma kana kan dabale sababa mootummaan Saudi vaatii kafalchiisuu jalqabeef. Sababa daballi doolaraa akka ta'e ibsus ogeessonni herregaa fi keessa beektonni garuu ammatti namni tokko biyya Itoophiyaarraa hajji gochuuf qarshii 40,000 hamma 50 caala akka baasii hin taasisne ibsaati jiru. Majlisonni seeranalaa kun waggoota dheeraaf mallaqa hawaasa muslimaa dhimma dhuunfaa isaaniif oolchuun nyaata kan turan yommuu ta'u bara kanattis mallaqa hawaasa muslimaa qarxamsanii nyaachuuf kuno maqaa hajjiitiin mallaqa guddaa saamuu jalqabanii jiru. Akkuma beekamu majlisni seeranalaa kun kan bakka bu'ummaa uummata hin qabnee fi kanaan dura yeroo uummata keenyaarraa mallaqa guddaa fuudhuudhaan gara hajjitti geessu uummanni keenya beelaaf dheebuudhaan kan dararamaa turanii fi kan dhibeedhaan rakkataa turanii fi bakki bultii isaanii mijata kan hin ta'inii fi karaalee adda addaan gaaga'amaa kan turaniif yoo isaan badanis qaamni isaan barbaadu akka hin jirre sirna hajjiiwwan baroota darban keessatti raawwatamaa ture irratti rakkina hujjaajota gubbatti dhaqqabaa ture raadiyoon Daandiyaa duka bu'uudhaan saaxilaa turuun isii ni yaadatama. Hawaasni musliimaa qaamota seeranalaa kanneen adeemsa jijjiirama siyaasa biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kan wajjin muummichi ministeera haaraawni Dr. Abiy Ahmed uummanni musliimaa gaafii mirgaa gaafataa ture keessa inni tokko dhaabbata wayyaaneen akka ifi barbaaddeetti hooggantu kana gama dhaabbata hawaasaatti akka jijjiiramuu fi karaa diimokiraatawaa ta'een uummanni hayyoota isaa filatuun dhaabbanni kun akka hoogganam tokkummaan gaafachuu akka qabuu fi uummannis qaamota beekumsa amantii fi bakka bu'ummaa uummata hin qabne kanarratti ka'uun qaamota qabeenyaaf amantii isaa miidhaa jiran kana ofirraa akka fonqolchuu dhaamsa dabarsa. Muummichi ministeera haaraawni Dr. Abiyyis akkuma caasa wayyaanee diigaa jiru kana caasa majlisa seeranalaas diiguun gaafii uummata muslimaa deebisuuf dirqama qaba. Sababni isas majlisa seeranalaa kana fedhii ummataatiin alatti dirqamaan kan ummataa irratti kaa'ee caasa mootummaa wayyaanee TPLF waan ta'eef majlisa kana diiguun Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera biyyattii irratti dirqamaadha. Majlisonni seeranalaa kunniin qaamota wayyaaneen fedhii dhuunfaa ishee guutuuf hawaasa saamuuf ittiin hiraarsuuf akkasumas adda qoqooduuf kan ijaaran waan ta'eef muummichi ministeera haaraawni Dr. Abiy Ahmed gaafii hawaasa muslimaa waggoota 7 darban kanaaf deemaa ture kanaaf deebii kennuu akka qaban uummanni gaafii isa gaafata jira. Kanaaf Dr. Abiy dhimma kanaaf bakka guddaa kennuun akkuma caasa TPLF baroota fi jaartii hawaasan ittiin dhamaasa turte jijjiiruuf tarkaanfachaa jiru kana majlisa hawaasa muslimaa boochisaa saamaa hiisisaaf ajjeesisaa tureef itti jiru kanarratti xiyyeeffannoo cima kennuun ulamaa'oota uummanni jaalatu kan namaaf biyyaafis yaadaniin filannoo haqaan bakka buusuun dirqama guddaadha. Hawaasni muslimaa ammoo gaafiiwwan murteessaa kanneen waltajjiiwwan hundaa irratti gaafachuun sochii gaafii mirgaa kaleessa itti dararama ture saniif deebii akka argatuuf tokkummaa wal dhageettiin socho'uu akka qabu beekamaadha. Majlisonni seeranalaa uummata hidhaa jeesisaa saamaaf hataa jiran kun gonkumaa umriin isaanii amma booda dheerachuu hin qabu. Majlisa ulamaa'onni gurguddoon akka Sheek Muhammad Saanii ijaaran kashalabboonni akka Muhammad Amin amma booda keessa dhiichisuuf saamuun dhaabbachuudha qaba kan jedhu ejjennoo hawaasa muslimaa bal'aati. Muummichi ministeera haaraawni Dr. Abiy Ahmedis akkuma gaafilee uummata bakka bakkatti dhageeffachuun furmaata waaraa kennuuf carraaqaa jiru kanatti gaafii hawaasa muslimaafis xiyyeeffannoo kennuun bakka bu'oota hawaasa muslimaa koreewwan fala barbaaddu hawaasa muslimaa affeeruun marii taasisuun gaafii hawaasa muslimaa cinaa uummata biyyattii ta'e kanaaf furmaata akka kennu waamicha dabarsina. Ammas uummanni irra deddeebi'ee gaafata. Hoggantoonni majlisa seeranalaa guutumaa guututti hawaasa muslimaa bakka hin bu'an waan ta'eef hatattamaadhaan bakka bu'oota ummataatiin akka nu jijjiiram gaafanna. Majlisni dhimma hawaasa muslimaa bakka bu'oota uummanni filatanii malee kaadiroota mootummaan hogganamuun dhaabatuudha qaba.
godina Booranaa aanaa Areeroo keessatti muhaadaraan guddaan Jumaata kaleessaarraa geggeeffama akka jiru beekame. Musliimoonni godina Booranaa aanaa Areeroo muhaadaraa akkaan guddaa kana hawaasni musliimaa kumaatamaan irratti argaman kan qopheessaniif sagantaa muhaadaraa kana irratti hawaasni musliimaa godina Booranaa aanaalee Areeroo, Mooyyalee, Waacillee, Dhaas, Yaaballoo, Dobloq, Suruphaa fi aanaalee Goomolee fi aanaalee hedduurraa hawaasni kumaatamaan lakkaawwamu kan irratti argaman yommuu ta'u ulamoonni gurguddoon godina Baalee irratti argamuudhaan qooda irraa akka fudhatan beekameera. Ulamoota gurguddaa qophii kana irratti argaman keessa godina Baalee irraa Sheekh Zubeer Haaji Alloo Kabiir, walumaa galatti godina Baalee irraa ulamoota fi ustaazonni 38 akka argamanii fi qophii kana irratti ulamaa'onni godina Baalee irraa dhufan hawaasa musliimaa aanaa Areeroof gumaacha qarshii 100 akka gumaachan beekameera. Bifa wal fakkaatu magaalaa Nageellee Booranaa irraa aalimni keenya guddaan tibba darbe mana hidhaa hiikaman Sheekh Jeelaan Adaanoo, Sheekh Kadiroo Alii fi Sheekh Umar Ramadaan qophii kana irratti argamuuf guyyaa har'aa magaalaa Yaaballoo bulanii guyyaa borii ganama qophii irratti argamuudhaaf gara magaalaa Areerootti imala akka jiran beekamee jira. Qophiin kun guyyaa boris bifa bareedaan kan itti fufuu fi magaalaa Mooyyalee irraa Sheekh Muhammad Abdul Karim, Areeroo irraa Guyyoo Jaarsoo, Yaaballoo irraa Sheekh Kadiroo Nuunnoo fi Dubluq irraa Haaji Abdullaahi Diimaa fi mashaa'ikoonni lakkoofsaan hedduu ta'an akka irratti argaman beekamee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Wa alaykum salaam wa hamza. Yooyyaa akkam jirtan nageenyi baraadha fayyuma? Fayyuma. Fayya alhamdulillah. Sheekh akkam? Nagaa alhamdulillah. Haaji nageenyi baraadha? Nageenyi baraadha. Qoonqoo xiqqaan hidhikoo qoonqoon akkam narra jirti? Qoonqoo keessan dansaa kiifagoo jirti qoonqoon hin dhaga'amu? Hin dhaga'amu nagumayyuu. Nageenyi baraadha alhamdulillah. Godin Booranaa aanaa Areeroo ihtima qabdan se'aarra. Ihtimaa wallahi ihtimaa qabna Baalee dhufanii nageenya Boorana Sheekh Jeelaan Adaanoo Baalee narra Yaaballoo bultee karaa itti dheerate. Maashaallah. Warri Baalee illee dhufee birrii humna Baalee nuu kenne. Maashaallah. Qophiin guyyaa har'aa magaalaa Areeroo gaggeeffamaa jira. Magaalaa Areeroo katabaa jirra nu wajjirraa baay'ee bokkaan roobuu jira xiqqoo silkiin caarsa malee. Maashaallah. Mee qophiin akkam ture? Qophiin mata duree maalii irratti gaggeeffamuu jira? Warri qophiin akka malee dansa. Qophiin akka malee dansa Islaamis zaayit walitti dhufe aanaa godin Booranaa Mooyyalee Waacillee Dhaasi Yaabelloo Suruphaa aanaa Goomboleeti fula tokko namni namne. Maashaallah. Olmaa inni namne tabaalee dhuftiru akkasii walitti dhufne naga qabna san naga qabdu. Nageenyi nu badhaadha mee maashaallah hedduu dansaa ulamoota argamfaa maqaa isaaniillee osoo irraa nu himtanii. Wallahi olmaa'ooti guddoo dhufe. Baalee la Sheekh Zubeer jedhanii Ajaloo faa jedhanii sheekotii olmaa makii namgaraa 38 tikiti tokko. Maashaallah. Baalee irraa dhuftee amma kunoo galgala kana karaa dheeraa yaatee ammallee gaddeebite. Maashaallah. Nageenya la Sheekh Jeelaan Adaanoo faa Kadiroo Alii faa ammallee Sheekh Umar Ramadaan faa nami gadi hin dhiyaatu. Maashaallah. Ihtimaan kun guyyaa meeqaf ture? Guyyaa juma jalqabee har'a yaani boriillee tufa. Maashaallah. Amna hedduu jira Sheekh Mahammad Abdul Karim kana Mooyyalee faa nabir jira. Guyyoo Jaarsoo faa warra Areeroo faa nabir jira. Sagantaa muhaadaraa guddaa kana irratti ulamoonni gurguddoon fi daa'iiwwan bebeekamoon irratti argamuun dhama quraana fi hadiisaa afaan isaanii keessa yaa'uun uummata keenyaaf gorsa bareedaa akka kennaa oolan beekamee jira. Ilmaan Oromoo kumaatamaan manneen hidhaa keessatti hidhaman keessaa ilmaan Oromoo muraasni godinoota adda addaa irraa hiikamu jalqabanii jiru. Bifa wal fakkaatuudhaan ilmaan Oromoo ammas kumaatamaan lakkaawwaman manneen hidhaa keessatti dararamaa jiru. Ilmaan Oromoo tibba kana manneen hidhaa irraa hiikamaa jira waan nama jajjabeessu ta'us ammas ilmaan Oromoo fi hayyoonni gurguddoon qabsoo uummata Oromoo keessatti shoora guddaa taphatan kan badii takka illee hin qabne kan manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran akka nuuf hiikaman jechuudhaan uummanni keenya roga hundaan ammas muummicha ministeeraa fi dhaamsa isaa dabarsuu cimsee itti fufee jira. Kallattii biraatiin ilmaan Oromoo dhibbaan lakkaawwaman yeroo manneen hidhaa keessaa hiikamaa jiran kanatti godina Harargee aanaa adda addaa keessatti ammas qeerroon Oromoo humna raayyaa ittisa biyyaatiif komaand poostiidhaan adamfamaa hidhamaa akka jiran beekamee jira. Muummichi ministeeraa guyyaa kaleessaa Gondar ture guyyaa har'aa gara Bahar Daaritti imaluudhaan hawaasa magaalaa Bahar Daar wajjiidhaan mari'achaa oolanii jiru. Kallattii biraatiin dargaggoonni Moonaa Urgeessaa yookaan Abbabee mana hidhaa Qilinxootti du'aaf jireenya gidduu keessatti dhibamee dhibeedhaan dararamaa akka jiruu fi nimoonan dhukkuba kalee hamaadhaan dararamaa akka jiru maddeenni keenya kan gabaasanii fi guyyaa kaleessa akka yaalamuuf doktoroota rifeeriin barreeffameef kan ture ta'us itti gaafatamtoonni mana hidhaa Qiliinxoo gara mana yaalaa geessu akka didan beekamee jira. Har'as mana yaalaa osoo hin geessin hafee dhibeedhaan dararamaa kan jiruu fi lukti isaa baay'ee dhiitee akka jiru maddeenni gabaasanii jiru. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandii Haqaa oduuwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii.